Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dirama keenya eegaluuf yaana kuni Khajiddu kuni kaameramaan keenya Abdul Fattah jaama kuni geelle jaama abbaa diraamaa qopheessu. Maqaan keenya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya nageenya keenya Hajaalala kan jaalala bakka jirtanitti isinaa ga'u viidiyoo kana like share subscribe hanga dhumaan nu waliin turaa. Guyyaa taatu soomana kan tana dhugu gabiyaa yeroo isuma dhaqeetiin dhugu yaa yoona ciisee dhugu afaan isa rukkoo hinan dhiisa way yaa farshoodii yaa farsho soomana kanaa wal dhorke gabba'us namni nan dhiisu manatti nan dhiisa mee isatti dhiisu dhugadhaa yaa farshoodii itti dhiisi yaa mee kamiin godha seeti yeroo bileessa kiyyata dhuguu manta deemeetiin irra dhuga sirrii namni farshoo dhugu nyaanni nu dhufaaf bakka dhiisa seete inni dhufaaf farshooti yoo gurbaa san bira dhaqeetiin hoggaan dhugu achiin ciisaa wayiin ol ka'a nan argoon namoo achuma ciiseetiin dhugee achuma rafee wayiteeraa baay'oo na kaase see soomane jaamaal guyyaa dhugu halkan dhuguu dhabe akkasittiin dhugachuu qaba farshootii kana keetiin achi dhaqee achi ciiseetumaan dhugadhee waan dhugeenuu mala jittuun hin beeka caaluma jeetiin ciisa dhugee afaan kiyyaa isaa gogadhee akkasii keetiin har'a jara kan bira dhaqaa achi dhaqeetiin ol hin ka'u ciiseetiin dhugaa wayita kaynaan januun ka'u achumaan rafa asiin rafe siiraan fayyisummaadhaan jaan eegaa soomani seenee beekisan chinna kan dhabu keetiin dhaqa. Abo enyu ma Assalamu alaikum. alaikum tena fatwa Alan. Awakam. Nagaya. Jirta. Nagaya. Abokam somani. wallahi zamani jaba Aw somani namani gabbisa anu dinu kisa demo si gabbise ma sha Allah adi siite somani. la zamani bare da Somani akan. nagaya wallahi wala ko tabate Borranta dibibet mane. Bukan arranta sigaretin da barta yedu. ya to tai Akame. wallahi Nagaya. wallahi Fayya do. nagaya kabta kabira Awati baddeha. ya wal manjira kholo ramadan ana ne to Aye. ramadan man wa bita wajenne Kana da kamet. wallahi ta nagaya ka kholo Aboni badde na wannan walle ya domot. ramadan akbar Aya. wal dema wal qaita demu nuqtel ne Aya. ramadan ni man wa bita to ne Aye. kaza ta tawo jira kholo Aw Abdullah sama sai sira. jawon majira ne nis Ah. ne ka ya ramadan atum na makana da bu bacci sale Aye. majira na mutu ne dai Aw manje tude. nagaya kabta zala Nage afayya ka no. alhamdulillah dai siga sin be Alhamdulillah. kana tiga Bur so mana be wannan dole jawate da kam yede je jima be hune sin jiru. kunjiro duga Akan mate ne akan mati saul da debedin. Arame on do wana miran da ke rafayye din be wa. na to kita bishane se kicha kha La di jira bisa. bishane Wala la. Umu bishari la. te tane Umu bishari. Hanuman duga bishari kono. Asota ta. Umu bishane ne Ay khanu mala. magala ko Magala guredin asumate chugare wala sen furade wala sen akamet wallahi nagaya kha abona sumayna kan furaji su dia maranta na ndaro dale mali da dabbe kabta da bin ka guyala marran ne mas katara ka hatira das so gana ne ba jaba ni to raja ne bi yata to ni amma tororo wasala ta tororo sanu a tororo ndis mali guyalin dalaga sanu ma bi nan man tana rafet ma gana ma dalaga bi majeti wanda jiya su ma kan rabati nan kasin gisir rabes usatu ma ki sara ira bi asmara
bikkuma tanaan rafaa ati nan kaasi hiraaballee quufeetiin dhufee beekan Abdurumo. ammumaan tanaan quufee dhufee hiraabi duraanuu dhaabban akkanumatti nammoo nyaaddeemi bishaan karmaaniin sooma Ato mana male irabe rabata male tu kan mati bishaan irabe. dhuganii ni taa'an jedhan bishaan kanaaniin dhuga Bijan bishaan tahu. kana dhugeemi numaan rafaati nan kaasini Bijan tahu lagi orang bilang mati irata. bishaanuma kanaan dhugaa laal obboleessanii tokko na dadan isaan dheeba dhufee beeka yoonii fi gartee rafee kan fedhatees isa yaamtu isumaa maqaratti ndooyto yoon rafees Mali aja. ni ilaarse Bijan kuno mal. bishaanuma nagaati isa waan biraateen wanni irra wallimi isa waan akkaman na barbaade Nagumo. naguma rabbi Saya karanji rafa. laa woomuma gartee hoggaanan dalagee dhufees maallaqa irratti hin dhiisu as kan nanumaan jedhe sababa sanitti namaan tana dhufe ati asumaan ciisa dadhabbiin qabaa Abo zara andi nama guddaa bisa laga kan mal laga Aboon biyaa akka ati ati deem biraa raganis asumaan ciisa ayya khalaas akkasi nin ciisaati khalaas deem ragatis nin rabaa Nirap tadu ma. nin rabaa deem Kalau irabe selalu singkasa. akka feete nin raban sooma Irabe selalu cara bila cuma cize itu kan ini kafete. Awam berapa itu? Kita karena. Kalau sih asal berapa ini? Bocuun fadhuubar maaf darabde Kita tu kita akan mata. nin ciisa deem ragatis khalaas deem Iraban sekasa. tolchitee waan sola baga bidde Ya roh riba kasetin sekasa. ayya rafa Iya. ani saajiitiin dhufe farshootiyyaan dhugachuu dhufe mal kattan rafee jira farshootii barani si dhabe jechuun dhabame jechuudha anjama godhanne wani aan qaruuraa kanatti jijjiiree waan ittaatti naqadhee deemu maal tanumaafin dhuguu barbaada laalan mee maallaqaan duraan dhabe san hundun dhufne amma dhufte laal qarshii anas keessatti kubbaa maal jedhamu gas kanaan booda kabajaan tija laal obaamaa sanis ammanumaan matarra dhaabee tiraan baana sanis tiraan bi baalansa faan waa kuchiisee guyyaa san anumaa dheessa karaa feesa ammaan tana gamanan naatti niin cabaqa walirratti hin dhaane Zoba isaati irraa furatu kan soodhaan amma meenyu kabirraa nu dorgume hunda isaaniitu hin cabaqan nama fad mee eenyuun akka hiyyaa qabu mee amma namni humna qabu narra ni jiraame amma qoonqoo dhiisanii ani isaan hundaa walitti hin daafaa waan fedhe natti hin dubbata bool boo kan mana fincaanii agarsiise Ini menjaga. ni fincaanii Gamana. wantatti dhabechiif Ulah gamana kok kayak benca. eessa Gamana. bekkatan Ulah gamana kalau ulah mantan berapa kotor. Kotor lain pada singkat sih kok. ani anuwaayimi malee Rawas ini kisah sih. eessan agarsiise Ulah mantan berapa kotor. bekkatan ammoo asumaami Atau mau kayak. deemanuun hin dhaqaa kalas Kalau singkat sih saya itu. Ulah nambah mata ya. eessame Ulah gamana lah. awa laumantaan umaatii miti taa'eeti ati taa'e num eessa etteme Ulah kok gamana lah. eessa Gamana gamana. wanna biyya kanaan jiru Kotor sih ini karena kalau ulah. awa buumaan ta'e Ulah man. maaltu maal Awak mata. maal isa Allah Allah kuat. Mana bang? achi deemachi Hah? ati achi deem siin na qoffisee malee Dah umaan cukup ta'e mata teh. dhiis hin fincaanu Hah? hin fincaanu dhiis Awak? dhiiseen je Dah deem mata teh je memang. rafi deemi deem Apa rafi deem rafi deem Mata teh bang. dhiis hin rafu hin fincaanuun je hin rafu Memang. Awal apa pun jangan beban nama di rumah lah dia. umaan Yang mana kaitan malam teh. nama yaam takka Awak mekot tuh kamu. nam takka yaaman si Abo. bashee kuni fiifu wanti Okat tuh, niin ajjeesa Kaitan dalam pada hewan tempe. eenyu na yaam maaltu No juga. umaan taanee siin jedhe fayyaan qaba Awak kuno mekot no juga. fayyaa qabaachuu baate isa akkuma geessi Mana ini? isa kana akkuma geessa adeema fayyaan qaba Awak kabi awak no juga. fayyaan qaba isa gadiin ajjeesa uummata Abo ka Ramadan apa sugar? Hai. Parcor raja. Parcor raja.
Seetu dhuge farsoo. Musiibaan Ramadaan farshoo dhugaa qabatu. Seetu farsoo dhuge. Ishii isa barjoota kare godheeti. Isaa itti amnaan Obboleessa antara duraatiin duraatiin ijaamisi. Obboleessa ijaamisi. Ramadaan farshoo dhugaa obboleessa kanaaf kun barjoota. Anem dhuune seetu. Tajaajila bee maal ta'e jeeti waliin jira. Amma farshoo dhugaa jirta. Anem dhuune isaatu. Maaltu dhugee? Isaatu. Kan warra hin dadhabe amma duraa farshoo Isa farsoo dhuge. dhugaa. Isa uummanni qabiga amma liila jedhu. Awwan yeroo maal ta'e jeeti ne tajaajila obboleessa farshoo maal Maqaan adii yaa meeqa godhamee Isa qabi. Ati seetu qabinarraa siir. Tana yaabbalee zaqiyyaan akka gootu godhatu. Kana dadhabeeti mana biraariin. Isaan naagita. Ramadaan ati biraan dhufe naanjee bishaanis naanjee Wajji dhuuna naan jedhee diindi. Angaleeti anamma abbaa Wajji dhuuna abbatti nama. An fayyaan qabantu. Isaan naagite wajji dhuuna naan jedhe. Wajji dhuuna jedhe. Ansin beeku ganaa nan beekan. An sanin Ani jedhe. obboleessa farshoo dhugun fadhu. Isaan bitee waliin hojjetannee Farshoo tana yoo bira dhuguu jedhanii. Fayyisuma hunduga wuli. Ramadaan waqtiin namni Ramadaan itti hoibbatanaan Toobadde wuli. Toobadde wuli. akka jirtu bilaa. Toobadde wuli. Maal hoibbatta? Isaa waliin dhuyne jeen akkani. Ani isaan noo baase malee dhugee biyya. Amma kam godhamee baay'een ta'e amma kam godhamee. Anan dhugu farsoo isaaniin noo baase kun xiyyaa miti. Amma nama feeteen furraa dhorka deemaa sinaa. Anan biyya gubbaa feeteewu. An deema fayyaan qaba. Fayyaan qaba. Qaba. God bless.